rakkoon eessaa dhimmi eessaa waan jedhamu adda baafatanii erga kaaniin boodatti hawaasni Oromoos waan kana miidiyaa irratti jalqaba dhagahe waan ta'eedhaa fi miidiyuma irratti waan jirtu kana dhaga'ee yeroo jedhamu immoo dubbiin hanga fixan hanga dhiisan qabdii waanuma jirtu mara miidiyaa irratti baasanii wantoota ba'uu qabu jedhaman jechuudha dubbatamee gara namuu jechuudha maal gochuu akka qabu kana booda tarkaanfiidhaan maal akka ta'e jedhe irraa dubbannaa follow godhaa taap godhaa sheerii godhaa namoota bira akka qaqqabuuf kan nageenya bira jechuudha konekshinii seeraan ni mul'ata ni dhaga'a miti sagaleetti hayyee akkasi obboleewwan kiyya hayyee akkas isiniin jenna obboleessi keenya Muhammadis kan guyyaa kaleessaa dhimma kana qulqulleessi jennu manguddoo jabaadha nu bira jira innis walumaan jirra obboleettiin keenya Roozaanis asuma nu bira jirti obboleessi keenya Kiyyaanis jechuudha yookaan jaamota qootee jedhu nu bira jira waan jiru jechuudha adda baafatanii akkasitti galtuu hangasitti garuu taabii sheerii hin dagatinaa namootni waan kana dhageenya nama 100 qofatu sheerii godhaa please namoota argine bira tarii kanuma laayivii dhimma kana godhatee taa'ee isaa 24 waa'ee namaarraa namni keenya bara ammaa keessa osoo waan khayriiti jedhanii sheeriin godhuu hin daawwatu dhimma irraan qabaatu wantoota rakkoo ta'an garaagaraa irratti immoo namni keenya wanti isa gahu jiru wanti isa dursu hin jiru kanaaf jechuudha obboleewwan sheer godhaa daqiiqaa muraasa booda dhimma irraa dubbachuuf deemutti deemnaa jechuudha akkasi kan inshallah rabbi khayriya godhu rabbi khayriya taap godhina laaliniiti leesh kuni qeerroo idriisiidha qeerroo idriisiidha kan obboleettii alarraa fuudhee a'uuzu billahi namni aga talaaquma tokko bichaamu astaghfirullah alazim taap godhi yaaki taap godhi sheer godha maaliif Oromoo wal jirtu wal araarama waan ta'eedha wal araarama jedhee bari gammadu bari a'uuzu billahi sheerii kuma tokko barbaanna kuma tokko sheerii kuma tokko anti shi bakka adda bahuu namaa lubbuuf jaalatu ta'uu namaa yookaan falli wayii argamu kun jaalatu namni keenya jettee barammaa keessa sheexana dhufe natti fakkaata a'uuzu billahi minal miidiyaa a'uuzu billahi minal miidiyaa a'uuzu billahi minal tiktok a'uuzu billahi minal facebook akkas inshallah sheerii godhaa namoota kaanis kan hin dhageenya akka dhagaanuudhaa fi dhimma jirtu obboleessi keenya Muhammad nuuf jalqabaa daqiiqaa muraasa booda just 2 minutes taap godhaa please live kun akka disconnect hin taane jechuudha jaan kalee guutuu qaba kuma jaan kalee warra live faayidaa isaaniirraa namni dhagahu qabu akka dhagahutti malee sheerii isaaniirraa wayii faayidaa wayii argannaa miti yookaan a'uuzu billahi koortee lamu calaaqi taap godhi shishinaaf taap godhi mammadoo duriyya sheer godhi mammadoo duriyya bita أعوذ بالله من أعوذ بالله من TikTok والله قسم بالله أنا أجيب من شرطة ما في كلام ثاني هذا كلام أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا أجيب والله قسم بالله إلا لا باغا دا كنا غربا كله متى كنا تدا ها إمارة كيس حيوت جرا بيك جرا كل والله جالمرو akkasii inshallah qaqqaalii ilmaan Oromoo guutuu addunyaa keessatti argamtan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hordoftoota amantaa biraatiif yooyyaa anaa dhufu manni mana keessanii namni nama keessanii tarii ka qulqullinaan isinitti mul'achuu dhiisuu danda'a laayiviin kuni laayitii mana kanaatu gaaraa gadi namatti ifa malee fuulduraa namatti nifu sanaaf fuulli keenya akka tokko gugurraachee yoo nama biraa isinitti fakkaate nama biraatii miti nunuma wanti jijjiiramne hin jiru ifaa irratti dippende ta'a waan ta'eedhaaf jechuudha ifaa caalatti ammoo yaada keenya wanti barbaachisu waan ta'eedhaaf yaada keenya ni hubatu yoo ta'e jedhe guyyoota laman kana keessa jechuudha obboleessa keenya kiyyumaa fi obboleettii keenya Roozaa jechuudha dhimma isaanii wal qabatee miidiyaa irratti viidiyoon akkuma sana suuraan maqaballeessii jechoonni garaagaraa miidiyaa kanarra adeemaa turanii wantootni akkasii kun haaraya miti miidiyaadhaa fi namuu yeroo rakkoon tokko ka'ee uumamee jedhee kallattii garaagaraarraa jechuudha dubbii osoo haqa bakka jirtu hin hubanne yookaan qaama tokkoof mura yookaan qaama tokkotti mura wanti kun haaraya miti irra deddeebiidhaan wantoota raawwatamaa jiranidha
kun dhaabbachuudhaaf ammoo maal gochuu qabna? Maaltu fala ta'uu qaba? Waan jedhamu irratti guyyoota lamaan kana keessa guyyaa kaleessaa irraa qabee jechuudha. Dubbataa turanii namoonni hayyoonni jechuudha. Kanaaf jechuudha amma wanti godhamuu qabu maali? Furmaanni maali? Namoonni akka manguddootti ta'anii dhimma kana ilaalanii obboleettii keenya Roozaan bakka jirtutti sagalee gadi qabaa please. Obboleettiin keenya Roozaan bakka jirtutti akkuma sana obboleessi keenya Kiyyaan bakka jirutti lameenuu taa'atanii rakkoo isaanii himatanii rakkoo kottu Rooza taa'e kottu. Kanaaf jechuudha waan jiru hubatanii waan fala ta'uu waan furmaata ta'uu waan tokko irratti dubbachuun murteessaa waan ta'eedhaa fi isinis akka adda baafattanutti kanaaf jechuudha obboleessi keenya Muhammad dhimma kanarratti waan tokko addaa isiniif baasee ka'ee gara xumuraatti deemna jechuudha. Kaameraan sirra jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu bakka jiraattanii akkasuma dhimmi keenya dhimmi obboleeyyan keenyaa kana gartanii kaleerraa warri gartanii maaliin nu eeyita jettan alhamdulillahi rabbil aalamiin awwalatti bakka rabbiin sa'a kanallee nu ga'e taraati sa'atiin kunillee wal jala maaliyyoo nagee jechuun keessanillee nafu sa'a matu sa'a guyyaallee kan dhaabbataniifidha. Guyyaa ijaazaa jedhamsanii biyya keenya kanatti ijaazaa kana gizee tokko karaa uhudii illee siisanii turanii. Kanaaf guyyaa irraa kana daganne illee haaluma kanaan haga kan isinirraa turuu dandeenye. Kanaaf wanni gamanumaan hubachuu qabdan nuuf oolchaa jechuumaa fi maa sa'a kana nurraa eegan jettanii silaa warri kaleessa kara 6,000 ulaaltaan sun har'a yookaan 10,000 nu eegan jennee eegna. Turiitii kennatu isinillee hamma kana nurraa tursiise jenna. Kanaaf gamanumaan nuuf oolchaa. Wanni isin nu eegdaniif maaliin nu dhuftan jechuun keessanii sagalee jechaa jiru sagalee. Egaa uumama sagaluma isaatu xiqqoo akkasii. Tibookise boode. Ayyee itti buufifamu. Let's go lafarri maami. Tibookise. Kanaaf hin dhagahamu. Sagaleen kun nyaasiif amma wanti isin gartanii beektu saara obboleeyyan keenya ammaan jarri lamaanuu kunoo nuti natti argamanii biyyaanis kunooti obboleettii teennallee Roozallee kunoo asitti kanaaf jarri kun marru waliin jirraa jechuudha. Sagalee jedhani jara kana maraa waliin jirraa jechuudha. Wanni jara keenya gartanii deebee ilaallee jirra. Dhimmichi immoo dhimmicha akka kaleessaa sooshaal miidiyaa irraa dhageenyu saniin qaama yoo gaafannu obboleessi keenyallee obboleettiin teennallee zannaa yookaan immoo wal dhabbii gabaabduudha waan xiqqoodha. Namni wal jaalate wal dhaba. Gaafa wal dhabu immoo waanuma xiqqoo namni handaaraa yookaan namni keessoo hin beekne babal'isuu yaala. Waan san keessoomaan waan nu gartanii hubannee jira. Waan nu hubanne irraa sanillee ifa isiniif goona. Gamanaan obboleettiin teennallee miira keessa galtee yeroo baay'ee jetti. Kanaaf waan sun immoo gamanumaan hubattan jennee yaadna. Waan irraan hafu irra caalumaan obboleessi keenyallee haa galatoomu. Warreen suuraa kaleessa wanni nu walatti si gaafanne warreen suuraa kaleessa suuraa kaan garagalchitanii jettan suuraa san misfaasaa maqaa afaan Oromoo kana warra dhaga'uuf jechuudha. Maqaa Oromoo gaafanna. Akkasuma nama hedduutu xiqqoo iddootti waraaban kanatu mala miidiyaan kunillee nam beeku kana bichatti as qaban malee namni manni guutu kana bichaan seena. Soyyoo miidiyaa maafi? Kanaaf wanni jechuu barbaannu obboleessa keenyaaf dhimma obboleettii teennaa ilaallee jirra. Ammaaf xiqqishuu mucayyoon hin dhukkubsattillee gamanumaan namni gargaaruu barbaadnillee akka gargaarsanillee isin gaafanna. Hin dhukkubsatti yoo jennu xiqqishuu waan akka namni musliimaa tokko nama musliimaatitti warri amantaa musliimaa itti qara'a. Kanaaf yeroo sanitti illee gizee mucaan namni bakka sanii fuudhellee qeerroo Idris jedhamu kana
iddoon inni fuudheef Maikiin qeerroo jedhu yookaan televiziyoon godha. gartee inni janne ta'a. Kanaaf haalli nurratti argaa turree fi nullee argaa jirrullee haala xiqqishii waa'ee fayyaa isii wal qabatuudhaan. Isa kanas nullee jalaa nafnu isinis jalaa naftan jennee yaanna. Kagamanaa nafu immoo obboleessa keenya guddaa galatoomu dhimmi mallaqaa wanni nu walirraa fuune tokko hin jiru jedhanii. Namni tokko immoo gaafa biyyaa fidu tikeettii ergee fi achirraa dhufee nagra dhufee jira. Amma kanas dhabaa qabeennan wajjin turre wajjin nyaanne waan jedhamu malee waan mallaqa hamma kana itti kenne waan mallaqa hamma kana irraa qaba wanni jedhu tokkollee ifan ta'an nun dubbatamne nutti illee himatamne waan arginillee hin jiru. Gamanumaan isiin illee ani viidiyoo yituu allattuu waraabee kaa'ee jira. Gama namoota hordoftoota kiyyaatiin na laaluu dandeessa waan jettu jedhaa jirti. Ammaanillee naa kennatti argamaa jirti. Gamanumaan warri kun viidiyoo isiitirraayyuu dhaga'uu dandeessa jechuudha. Gamanumaan mucaan wanni irraa nyaata hin jiru. Namni garuu immoo gaafa jireenya biyya namaa kana keessatti wajjin jiraatu walitti miidhamuun immoo waan marahne. Kanammoo nuti dhugaa rabbi nu haa dubbisu wajjin miidhamnee waliin miidhamnee osoo hin taane walirraa wanni mallaqa jedhan wanni fudhamee. Callisaatii taaptaap godhaa. Koomantiin keessan sa'aatii kanarratti nu barbaachisu. Viidiyoos maalis wooma feetatanii hojjetatanii jirtu amma dura waraabbattan osoo wanna tokko quban qabaanne jechuudha. Amma wanti isin irraa eegamu taaptaap godhaa dhageeffadhaa akka jirtu adda baafadhaa feetan viidiyoo waraabbadhaa feetan dhageeffadhaa feetan ba'a akka jirtu qaama dhageeffaterraa rabbiif jedhamee waan argine waan dhageenya asirratti isinitti dubbatamaa jira. Taaptaap godhaa dhageeffadhaa. Agas koomantii wanti barbaachisu asirra hin jiru. Yaada keessan hunda dhageeffattanii jirtu laayiviidhaanis maaliin isin. Galatooma isin arrabsitanillee kajajjanillee hundi keessanuu galatooma. Gamanaan obboleessa keenya dhugaa jirtu waan agarree nama tokkoonni gara nama 10 mana kana keessa geenya. Akkasuma obboleettiin keenya biiftuu faashin shawuu jettu yookaan amiiraa jechuudhaan beekumsi argamti. Kanumaaf waa hundaa dhugaan jiru mul'atee jira. Wanni gamanaan ifa isiniif ta'uu qabu obboleeyyan kiyya. Wanni iddoo kana namni argatu tokko jiru dhugaan lafa jiru wanna tokko ijoollee walirraan qaban. Walii waan nyaatan walii waan walii miidhaman walitti waan miidhaman malee. Wanni gama mallaqaatiin hammi kanaa kenname hammi kanaan irraa nyaatame wanni jedhamullee hin jiru. Sunis yeroo sanis waan jedhillee hin beeku waan jettee qabdi. Kanarraa yoo dabartee mucattiin kutaatu hiitee wayiitti jira. Kutaatu eessaniyyuu ani hin beeyne sila ana jedhe waan jettu jettee. Qaanfataa jirti viidiyoo taasisaa saneessiin mataa ishee ta'utti qaanfataa. Ani warri guyyaa na argitan immoo na dhageeffata. Isii yeroo sanis mataan qabu na biratti iyyuu miti.